Yoom ture lolli keessan inni dhumaa isa faannoo wajjin gootan hime. Warri asirraa Ugaandaa fi maalirraa aballiidhaan teessanii of banaa ooltan. Yoomidha lolli keessan qaama kanaa wajjin yoom loltan hime natti himaa. Walitti baana gaa irra dhiigni na danfeera. Yoomidha kan isin wal loltan hime. Lolli godhamee beekaayi. Loltan miti isaaniin. Namichi keessan asiin bahee gaariinis jira achi keessa gaariinis hamaanis jira jedhee dubbachaa jira. Isin immoo wal tuxxanii isin beektan. Maali firummaan akkasii? Firummaan Oromoo qaluu kan. Yoomidha isin kan wal loltanii lola yoomii dhaga'uun barbaada. Eessadha Gidaamii ture moo Gujii ture moo Shawa keessatti moo Salaaleetti yoom wal loltanii beektuudha isin. Qaama kanaa wajjin walitti dhukaastanii gaagaamtanii beektuudha kana natti himaa. Ijoollee Oromoo fi saawwan Oromoo fi mootummaa Oromiyaa irratti jabaattu malee yoomidha qaama kanaa wajjin wal loltanii bakka gadhiistiftanii yoomidha isin waa gaagaamtanii gaagaatanii kan beektan hime. As dhuftanii immoo akka kokkolfuu barbaadda. Saalfii, qaanii. Barreen gaddaa isa Tigree lafarratti nu gototaa TPLF nafseetti nu haasaa baate jala suuqqamtee nu gubde. Harragaa dhugaa walitti himna. Nu gubde. Maqaa mana ga'u, maqaa abaa'oo ga'u. Waboo jechuun humna irree Oromoodha. Maqaa sana fudhattee dhattee TPLF jala suuqqamte. Achitti si gattee akka dhuqqeessa lafarra si dhiistee baate. Har'a immoo as dhuftee faannoo gaariitu jira naan jettaa?